Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu guyyaa irraa yoo dhageessan gaariidha jedhee yaade isiniif qindeessan isiniif dhiyeessaa gadhumaatti na waliin tura. Jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan itti aansuudhaan immoo bal'ina isaattan darbaa. Oduu keenya kan jalqabaatiin ogeeyyonni fayyaa Itoophiyaa keessa jiran tokko hidhamuu isaanii waa'illan isaanii himanii. Ogeeyyonni fayyaa kun maaliif hidhamanii yoomis hidhamanii gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo lammiileen Itoophiyaa Jibuutii keessa jiraatan dararaa hamaa keessa jiraachuu isaanii himanii. Lammiileen Itoophiyaa kun maaliif dararamaa jiru? Kanas gabaasa bal'aa waan dhageessaniif gadhumaatti na waliin tura. Gama biraatiin immoo paartiin adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF guutummaan guutuutti paartilee siyaasaa Itoophiyaa keessaa haqame. Paartiin kun maaliif haqame? Boordiin filannoo biyyoolessaa maal jedhe? Kanarrattis gabaasa bal'aa dhageessu. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu keenya guyyaa irraa keessatti dhimmoota amma isinii kaasee fi kan biroo bal'ina isaan isinitti hima. Isin immoo chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaanan isin gaafadha. Itti aansuudhaan immoo gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin lagannaa hojiin wal qabatee ogeeyyii fayyaa hedduun to'annoo jala ooluu waa'illan isaanii himan. Lagannaa hojii gartokkee ogeeyyii fayyaa gaggeessaa jiraniin wal qabatee ogeessonnii fi barattoonni fayyaa hedduun kutaalee Itoophiyaa adda addaatti hidhamuun himame. Lagannaan hojii gartokkee kibxata darbe eegale kun qaama sochii qindaawaa kaffaltii madaalawaa fi faayidaa fooyya'aa gaafatu ta'uunsaa ibsameera. Ogeessi fayyaa kolleejjii fayyaa hospitaala Phaawulos maqaan isaa akka hin dhaamne gaafachuun Addis Istaandarditti hime tokko intarnoota 2 fi barataa waggaa 5ffaa tokko hidhamuu isaanii himeera. Akka ogeessi fayyaa kun jedhutti barataa waggaa 5ffaa fi intarniin tokko wiixata galgala irbaata nyaachuuf osoo ba'anii hidhaman jechuudhaan dubbate. Intarniin kan biraan ammoo ganama itti aanu kibxata caamsaa 13 yeroo duutii isaa uwwisuuf gara hojiitti osoo deemaa jiruuti poolisoota 3 fudhatamuu isaas himeera. Dabalataanis 3 isaaniiyyuu gara buufata poolisii Laazaaristi naannoo Addisuu Gabiyaatti argamutti akka geeffaman kan hime ogeessi fayyaa kun nama alaa kamiyyuu waliin wal qunnamuu hin danda'anii kun hagammaatti waan beeknudha jechuudhaanis dubbate. Itti dabaluudhaanis doktoroonni intarnii kunneen kanneen hakimummaa yaala namaaf barachaatii jiran yeroo ammaa kana mooraa keessaa ba'anii gara manaa fi firoota isaaniitti deemuu eeruun poolisoonni mooraa sana keessatti baay'achuu isaaniis ibseera. Kutaawwan yaala idilee hundi cufamanii jiru kan jedhe ogeessi fayyaa kun yaala tattamaa ga'eessotaa fi daa'immanii akkasumas kutaalee dirqama ta'an qofatu banamanii jiru malee kutaalee hedduun hospitaalicha keessatti tajaajila kennaa hin jiranii jedhe. Hojjetaan fayyaa hospitaala ispeeshaalaayizidii Xiquur Ambassaarraas maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate tokko riizidentiin yookiin immoo barataan ispeeshaalistummaa Dr. Nabiyyuu jedhamu humnoota nageenyaatiin mana isaa keessaa fudhatamee to'annoo jala ooluu isaa eeruudhaan yeroo ammaas maalirra akka jiru quban qabnu jechuudhaan dubbate. Maddi kun deebiin aanga'ootarraa kenname marii osoo hin taane doorsisa ta'uusaas ibseera. Qaamoleen itti gaafatamummaa qaban sochii keenyaaf xiyyeeffannoo kennuurra doorsisa filatan kan jedhe maddi kun ogeeyyii fayyaa hojii dhabanii waamicha dhiyeessuudhaan sochii kana xiqqeessanii ilaaloo biyya alaa jiru jechuudhaanis dubbate. Naannoo Amaaraa godina Gondar aanaa Takuusaatti ogeessi fayyaa hospitaala sadarkaa 1ffaa dalgiitti hojjetu tokko akka Addis Istaandarditti himetti ogeessota fayyaa lagannaa gartokkee wiixata ganama taasifame irratti hirmaatan keessaa hojjettoota 2 humnoota nageenyaatiin to'annoo jala oolaniiru jedhe. Akka maddi kun jedhutti hoogganaa kutaa yaala idilee hospitaalichaa kan ta'an Dr. Biiniyaam Asaffaa naannoo sa'aatii 6tti qaamolee nageenyaa 10 akkasumas naannoo sa'aatii 6 walakkaatti narsii fi qindeessaa kutaa yaala idilee kan taate Haabtee Kaffiyaaloo to'annoo jala ooluus hime. Ogeessi kun kana booda hojjettoota dhaman kunneen humnoota finxaaleyyii wajjin hidhata qabdu jedhamuudhaan hidhamanii himannis akka isaan irratti baname himeera. Itti dabaluudhaanis aangawoonni ogeeyyii fayyaa kunneen qorannoo booda akka gadhiifaman himanis lamaanuu hidhaa keessa jiraachuu himeera. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaatti ogeessi fayyaa hospitaala waliigalaa Booroo Meedaa tokko gama isaatiin kibxata caamsaa 13 ganama mormii yeroo gabaabaaf kan gaggeeffame yoo ta'u yeroo sanatti hojjettoonni fayyaa dhaadannoo dhaggeessaa turuu isaaniis himeera. Maddi kun akka jedhutti hospitaalicha keessatti ogeessota fayyaa waliigalaa kan ta'e Dr. Awwal Mahammad osoo gara hojii keenyaatti deebi'aa jirru hojjettoota biroo 9 waliin to'annoo jala ooles jedhanii. Namoota dhaman keessaa namoonni 7 waaree booda kan gadhiifaman yoo ta'u Dr. Awwalii fi Dr. Yaared namoonni jedhaman immoo ammallee hin gadhiifamne jedhan. Oduuttaanuun boordiin filannoo biyyoolessaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF paartii siyaasaa keessaa haqamuu ibse.
Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa caamsaa 13 bara 2025 irraa kaasee beekamtii seera qabeessummaa adda bilisummaa uummata Tigraay abuti yookiin TPLF haquu beeksise. Boordichi murtoo kanaaf akka sababaatti kan eere paartichi yeroo ji'oota 3 kennameef keessatti tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhachuu dhabu akka ta'e ibseera. Akka boordichi jedhutti addi bilisummaa uummata Tigraay ulaagaalee labsii lakkoofsa 1392 muraa 2016 kan paartilee siyaasaa haala addaan galmaa'anii fi waraana keessatti hirmaatan yeroodhaaf akka galmaan hayyamu jalatti eeraman raawwachuu dhabuu isaa ta'uu ibseera. Bu'uura kanaan addi bilisummaa uummata Tigraay ji'a 6 keessatti yaa'ii waliigalaa akka gaggeessuu fi yaa'ii kanas guyyoota 21 dura boordii filannoof akka beeksisu dabalatee haaldureewwan guutamuu qaban itti kennamuun hagayya 2024 galmaa'eetu ture. Jalqaba bara kanaas waggoota 50ffaasaa kan kabajate addi bilisummaa uummata Tigraay yaa'ii kana gaggeessuu dhabuun haqamuu akka fidu baatii gurraandhalaa keessa boordichaan akeekkachiisni kennameefii kan ture ta'us boordichi garuu ibsa guyyaa har'aa baaseen paartichi haaldureewwan isaaf kaa'ame kana raawwachuu dhabuunsaa asiin akka sagee ibseera. Addi bilisummaa uummata Tigraay seera qabeessummaa waraana Tigraayin dura qabu argachuu akka barbaadu eeruudhaan galmee haala addaatiin boordichi dhiyeesseef akka hin fudhannes ibseetu jira. Boordiin filannoo adda bilisummaa uummata Tigraayittiin boordiin filannoo adda bilisummaa uummata Tigraay akka paartii haaraatti galmaa'uu qaba kan jedhe yeroo ta'u addi bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF garuu beekamtiin dhumti koo kanaan dura naafaa deebi'u malee akka paartii haaraatti matumaayyuu hin galmaa'u jechuudhaan falme. Kanarraa kan ka'e boordiin filannoo Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraayin paartilee Itoophiyaa keessa jiran keessaa guutummaan guutuutti haqeetu jira. Waliigaltee Piriitooriyaa sadaasa bara 2022 mallattaa'e qabatamaan beekamtii isaaf kennuu kan ibse addi bilisummaa uummata Tigraay boordii filannoo Itoophiyaatti akka haaraatti galmaa'u matumaayyuu narraan eeggamu jechuudhaan falmate. Torban darbe keessa addi bilisummaa uummata Tigraay boordichaa fi mootummaa federaalaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa fi adeemsa siyaasaa naannichaa balaadhaaf saaxilaa jira jechuudhaan himate. Beekamtii seeraa keenya haaluun bu'uura waliigaltee Piriitooriyaa ni miidha jechuudhaanis TPLF boordii filannoo fi mootummaa Itoophiyaatiin himateetu jira. Boordichi gama isaatiin seera hojii irra jiruun paartiin TPLF akka paartii haaraatti irra deebi'ee galmaa'uun dirqama akka ta'e ibseera. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF garuu hojimanni kun gareewwan biroo kan akka faannoo kanneen kanaan dura akka paartiitti hin hundeeffamneef hojjechuu danda'a malee paartilee akka keenyaa kan kanaan dura iyyuu ture irratti raawwachuu hin danda'u jechuudhaan ibseera. Abut paanaalii jiddu galeessa gamtaa Afrikaa kan waliigaltee Piriitooriyaa taajjabillee beekamtiin paartichaa durii akka deebi'uuf yaada dhiyeessuu eereera. Haa ta'u malee paanaalichi yaada sana hojiirra oolchuudhaaf irra deebi'ee walitti hin qabamne. Paartichis ibsa eebila 26 bara 2025 baaseen jiddugaleessitoonni paanaalii gamtaa Afrikaa hawaasni addunyaas beekamtii seeraa abut deebisuu dhabuun isaanii waliigalticha irratti balaa akkamii akka fidu hubachuun gahee isaanii bahuu qabu jechuudhaanis ibsa baaseetu ture. Oduuttaanuun lammiileen Itoophiyaa Jibuutii keessa jiraachaa turan waraqaa seera qabeessa hin qabne dararaa hamaa keessa jiraachuu himan. Lammiileen Itoophiyaa Jibuutii keessa jiranii fi waraqaa jireenyaa seera qabeessa hin qabne akka biyyattii keessaa ba'aniif daangaa yeroo kaa'ameefii ture xumuramnaan rakkoo keessa galan. Yeroo ammaa kanas lammiileen kun birmannaa gaafachaatii jiru. Baqattoonni kumaatamaan lakkaa'aman gara daangaa dawwallee geeffamuudhaan kaan immoo iddoowwan adda addaatti walitti guuramuun dararamaa akka jiran lammiin Itoophiyaa waggoota 20 oliif Jibuutii jiraatu tokko BBC'tti hime. Kanaan dura wayita mootummaan Jibuutii murtee kana dabarsuun daangaa yeroo baqattoonni eeyyama jireenyaa hin qabne keessatti bahuu qaban kaa'u. Mootummaan Itoophiyaa garuu mootummaan Jibuutii yeroo kennameef akka dheeressu gaafateetu ture. Haa ta'u malee mootummaan Jibuutii yaada Embaasiin Itoophiyaa Jibuutii jiru dhiyeesse kana guutummaan guutuutti kuffisuudhaan yeroo ammaa kana lammiilee Itoophiyaas ta'ee lammiilee biyya biroo kan eeyyama jireenyaa sirrii hin qabne dararuu irratti argama. Jiraataan Jibuutii irraa BBC'f yaada kenne tokkos warri seeraan alaa biyya kana gadhiisanii akka ba'an erga mootummaan ajajees wanti deemaa jiru ulfaataadha jedhan. Oduuttaanuun Itoophiyaan ji'oota 10 darban keessatti alergii bunaarraa galii doolaara biliyoona 2tti dhiyaatu argachuun ibsame. Bara baajataa 2017 ji'oota 10 darban keessatti alergii bunaa qofarraa galii doolaara Ameerikaa biliyoona 1.86 argamu abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa beeksise. Abbaan taayitichaa bara baajataa kana ji'oota 10 jalqabaa keessatti buna toonii 240 fi 753 gara biyya alaatti erguudhaan doolaara Ameerikaa biliyoona 1.315 argachuuf karoorfachuu
Daareektar Abbaa Taayitichaa Dr. Addunyaa Dabalaa dubbatan karoora kanas dhibbentaa 147 galmaan ga'uudhaan toonii 354 fi 302 gara alaa erguun doolaara Ameerikaa biliyoona 1.86 argamuusaas daareektarichi ibsan. Oduu keenya xumuraatiin waggoota 12 keessatti yeroo jalqabaaf liqaan mootummaa gara zeerootti gadi bu'u baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa beekse. Bulchaan baankii biyyoolessaa Maammoo Miratuun haasawa foorumii faayinaansii Itoophiyaa irratti taasisaniin dameen faayinaansii biyyattii qaala'insa jireenyaa, hanqina sharafa alaa fi rakkoolee biroon qormaataaf saaxilame akka ture yaadachiisaniiru. Rakkoolee kanneen furuuf Itoophiyaan gara fooyya'insa diinagdee goorooti seenus dubbatanii fooyya'insi kunis hammattummaa fi dorgomtummaa damee faayinaansii guddisuu, hanqina sharafa alaa furuu, daldala alergii fi investimentii alaa hawwachuu fi qaala'insa jireenyaa to'achuu irratti kaayyeeffachuu eeran. Tattaaffiiwwan mul'ata fooyya'insa diinagdee gooroo dhugoomsuuf taasifamaniin hanqinni sharafa alaa furamuu fi dameewwan faayinaansii hirmaachisan dhugoomuus ibsanii fooyya'insi diinagdee gooroo damee faayinaansii biyyattii dorgomaa gabaa irratti kan xiyyeeffatu, damee dhuunfaa kan giddu galeeffatee fi dijitaalawaa fi nageenyummaasaa kan eegame taasifamuunis eerame. Egaa daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf isiniif qabadhe kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraan aga walitti deebinutti nagaan turan.